Gootichi sabaa woboon tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatu zooniilee maratti jabeessuun lukkeelee diinaa akka baalaatti harcaasaa jira. Tarkaanfii woboon waraana weerartuu PP irratti fudhachaa jiru jabaachuun woboon zoonii Arsadee Baashaggar Aanaa Boosaat keessatti mooraa diinaa gandoota lama keessatti argamtu irratti haleellaa cimtuu fudhatee jira. Dheengadda fulbaana 7 2024 Aanaa Boosaat ganda Hulluuqoo Hurutaa keessatti kan argamtu mooraa diinaa buufata 9ffaa fi 7ffaa jedhamuun beekamtu akkasumas ganda Hara Marqaasaa keessatti kan argamtu buufata 5ffaa kan jedhamtu irratti halkan walakkeessa keessa cabsee itti seenuun waraana weerartuu PP mooraa keessaa baqachiisee baasee jiraachuun barameera. Waraanni weerartuun Bilchiginnaa kun erga lolamtee baqattee faffacaatee buluun ganama kaleessaa magaalaa xiqqaa Gidaaraa seenuun dukkaana namaa Abdallaa jedhamu dabalatee kan namoota hedduu humnaan saamanii fayyadamuun ibsameera. Akkasuma irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laaleessaa waraana faashistii PP irratti godina Kibba Lixa Shaggar keessatti fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan jajjabee woboo zoonii Arsadee tarkaanfii jajjabduu waraana diinaa irratti fulbaana 6 Aanaa Sadan Sooddoo keessatti fudhate kanaan battalumatti jaarraa ajjeesuun 4 madoo dandamii hin qabneen adabee jiraachuun barameera. Ittuma fufuun leencichi abdii sabaa Oromoo woboon zoonii Arsadee fulbaana 7 ganama bariin tarkaanfii laaleessaa waraana weerartuu Bilchiginnaa irratti Aanaa Fantaallee daandii guddicha Itoo Jibuutii bakka addaa dhagaa hedduu jedhamuun beekamtu irratti fudhateen hedduu du'aaf madoon adabee jira. Itti dabaluun irree fi gaachanni sabaa woboon Cibraan Jaalladhii Gammadaa diina maqaa sakattaa woboo jedhuun bobbaate guyyaa kaleessaa fulbaana 8 godina Arsii Bahaa Aanaa Muunessaa ganda Eeban Dhuubboo keessatti hattee itti hidhuun loltoota teessoo Abiy Ahimad ittisuuf joortu loltoota 9 ajjeesuun 7 yoo madeessu qophiilee waraanaa hedduu irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ittuma fufuun aanuma Muunessaa ganda Eeban Dhuubboo magaalaa Kallacha mooraa ishee keessatti itti marsuun korommiiwwan kibba bahaa waraana faashistii maqaa nageenya eegna jedhuun bobbaate uummata nagaa dhorkataa turte rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun 9 ajjeesee 11 madoon adabuun mooricha keessaa gugsee yaasuun gargar bittinneessee jira. Tarkaanfii qindaa'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo humnoota diinaa irratti fudhachaa jiruun loltoonni sirnichaa baaraguu fi mooraan sirnichaa diigamaa yeroo jirutti hurni Bilchiginnaa ammoo rifaatuu keessa seenuun quunnamtii bilbilaa fi intarneetaa hawaasa irraa kutuun sagalee hawaasaa ukkaamsuun meeshaa gurguddaa itti dhukaasuun reebaa jira. Tarkaanfii woboon fudhatu itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoo. Bilchiginnaa kun bulchaan mootummaa naannoo Affaarii filattoota Finxaaliyyaa Amaara faannoo waliin marii taasisanii tokko taane waraana bilisummaa Oromoo balleessin jechuun barame. Jaal bilisa sabaa waan qindeeffatti qabu. Murni abdiin kutanne Bilchiginnaan yeroo impaayirri Itoophiyaa keessaa fi alaan doorsisni itti hammaatee dhumaatiin waraana isaanii baay'achaa dhufeen namootuma argan walitti guuruun leenjisuu isaanii irraan kan keessa diinagdeen harkatti laamshaa wayita jiru kanatti koloneel Abiyyi Ahmedii fi Shimallis Abdiisaa dabalatee siyaasnii fi akkaataan bulchiinsaa harkaa baduun raafamaa keessa galanii kan jiran yoo ta'u yeroo kanatti kufaatii kallattii hundaa kana irraa of baraaruuf jecha bakkoota adda addaa deemuun afaan dhadhaa dibatanii akkuma mala isaanii shira dalaguu itti fufaniiru. Akkaatuma kanaanis fulbaana 2024 lukkeeleen Bilchiginnaa sadarkaa olii irratti argaman Adam Wadaddar nama jedhamu dabalatee namoonni hedduun magaalaa Kamiseetii gara Kombolchaatti imaluun bakka bu'aa naannoo Affaarii fi hidhattoota Finxaaliyyaa Amaaraa faannoo kan ta'an waliin marii guyyaa 2 fulbaana 5 hanga 7 taasisaniin gochoota woboo hin ibsine qaanii tokko malee dubbachaa turuu fi nuti waliin taanee woboo fi akkasumas sabboontota ilmaan Oromoo balleessuu qabna jechuun mari'achuu hirmaatan walgahichaa dabaluun ibseera. Akka hirmaatan waltajjii sanaa ONM fi yaada isaa qoode kun jedhutti lukkeeleen Bilchiginnaa kun walgahicha irratti namoota duratti ba'uun woboon biyya qabachuuf jira. Yoo biyya qabate ammoo mootummaa Bilchiginnaa qofa lola osoo hin taane isiniifis diina keessani. Isin lola waan ta'eef nuti ammoo fi wal nyaachuu dhiifnee waraana bilisummaa Oromoo fi deeggartoota isaanii irratti xiyyeeffannee haa hojjennu jechuun mari'atanii fulbaana 7 ba'uu isaanii dabaluun himeera. Mootummaan Kaanaadaa Itoophiyaatti of eeggannoo imal lammiilee isaaf kaa'e jaalii rangameessaa waan qindeeffatti qaba. Jimaata darbe fulbaana 6 2024 mootummaan Kaanaadaa lammiilee isaan sababa jeequmsa hokkora walwaraansaa fi yakka raawwachaa jiruuf gara Itoophiyaatti imala barbaachisaa akka hin goonee fi yoo imalanis of eeggannoo kenname akka hordofan akeekkachiise. Haalli nageenyaa impaayirettii keessaa osoo hin beekamne hammaachuu akka danda'us ibse. Lammiilee isaaf kaaba impaayirettii naannoo Tigraay magaalaa Maqaleen alatti akkan
sochoone akkasumas daangaa Itoophiyaa fi Eertiraatti dhiyaatanii akka mul'anne akeekeera. Kana malees naannoo Amaaraa daangaa Affaarii fi Somaalee, Beenishaangul Gumuz, Sidaamaa fi Gambeela irrattis of eeggannoo akka godhan ibseera. Oromiyaa keessa godinota Wallaggaa Arfan, Kaabaa fi Lixa Shaggaritti lammiileen isaanii akka hin imalle mootummaan Kaanaadaa kun ibsa baaseen ifoomseera. Sababa rakkooleen adda addaa osoo hin eegamne impaayeratti keessatti mul'atuuf guutummaa biyyattii keessatti daandii cufuun uggurri sochii fi addaan cituun tajaajila teelekoomiinii ni danda'a jedha ibsi kun. Kana irraa kan ka'e lammiileen isaa yoo gara Itoophiyaa deeman nageenya cimaa, sanadoonni imala haareffamuu, sanada eenyummaa qabaachuu fi lafa hin deeminaa jedhame irraa of ittisuu akkasumas bakkoota kaanittis of eeggannoo akka godhan dhaameera. Oromiyaa keessatti dabalataan lagannaan gabaa fi uggurri geejjibaa fulbaana 2024 irraa eegalee waamamuu ibsee sababa kanaan tajaajila hawaasummaa isaan irraa cituu malu bishaan, nyaataa fi boba'aa dhiyeessuu fi akka itti fufu ibsi kun lammiilee isaa hubachiiseera. Aanaalee godilli shaggariif kaab shaggar keessa murnoonni bilchiginnaa quunnamti bilbilaaf intirneeta kutuun hawaas nagaa meeshaa gurguddaa zuu 23 fi moortiraan reebaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaas kana akka nutti isiniif dhiyaate. Keessattuu aanaalee Gindabarat, Abuna Gindabarat, Cophii, Jalduu, Meetta Walqixxee, Meetta Roobii, warri jaarsuuf darra keessa murnoonni bilchiginnaa guyyoota lamaan darbanirra eegalee meeshaalee gurguddaan hawaas reebaa jiraachuu maddeeniif jiraattonni har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonniif maddeen jedhanii meeshaalee zuu 23 fi moortiraan qarri irra tilmaamaan qaya hawaas nagaa darbachaa akka jiranii muun. Aleella kanaan miidhaan qabeenyi namootaaf lubbuu namarra dhaqqabuullee dubbatan. Addatti ammoo guyyaa kaleessaaf dheengadda qofaana warra jaarsoo darraaf Gindabarat qof keessan meeshaaleen kunneen guyyaa guyyaan hawaas nagaa irra darbatamaa kooliif miidhaan jabaan dhaqqabuus dabaluun ifoomsan. Dabalataan qabeenya hawaasaa midhaan oobrurra badaak jiruuf loowwan hedduulleen akka malee miidhamaa jiraachuullee himan. Duulli waraan bilchiginnaa kun akka loldaan garra gaggeeffamaa jiruut meeshaalee gurguddaan hawaas nagaa irra dhuhaafamaa jira. Hawaasni hedduunis lubbusa oolfachuuf garda'uuwwan tokko jiruuf baqachaa jiraachuullee dubbatan. Labsi laganna gabaaf gurgeejjiba taasifamee murni bilchiginnaa waltajjii wal dararaa jiraachuun barame. Jaalawuu Mahammud waan qindeeffatu qabdi. Tooftaalee bulchiinsaa uummata ittiin ukkaamsan hidhaa ajjeechaa saamicha gudeeddii fi buqqaati geggeessuu akkasumas qe'ee hawaasaa keessatti lola banuu raawwachaa kan jiru murni bilchiginnaa tarkaanfilee teessoo aangoo kiyya naaf cimsa jedhu fudhatus dhukkubni siyaasa impaayeratti qoricha sirrii hin argatin balaa uumuu itti fufeera. Jimaata darbe fulbaana 6 irraa qabuun labsii lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa qeerroon bilisummaa Oromoo baase hordofuun murni bilchiginnaa Oromiyaa keessatti uummata doorsisaa fi caasaa isaa akeekkachiisaa jira. Impaayerattiin alatti ammoo biyyoota adda addaa fi Itoophiyaan nagaa akka taate agarsiisuuf ministeerri dhimma alaa guyyaa guyyaan iyyaa yoo oolu magaalaa Finfinnee keessas qondaalonni isaanii konkolaataa oofuun nageenya agarsiisuuf tattaafachaa jiru. Oromiyaa kutaalee labsiin kun hojii irra oole kaaba shaggar, kibba lixa shaggar, baha shaggar, wallagga arfan, arsii lamaanii fi gujii keessatti qondaalotni bilchiginnaa waltajjiin wal dararaa fi yeroo nuti nageenya argamsiifneerra jennee addunyaa amansiisaa jirrutti aanaa keessatti kun mul'ataa jechuun aangoo irraa akka wal buusan walitti dhaadachaa jiru. Hojiirra oolmaa labsii kanaaf caasaaleen keenya harka keessaa qabdu isin gurmaa'insi gandaa haaraan lafa akka hin qabannee fi gara gandaa lubbuu keessaniif deemu warra sodaattantu waliin hojjechaa jira jechuun siyaasa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun wal hidhuuf akka deeman barameera. Konkolaachistoota humnaan baasuuf manneen namootaa, warshaalee fi mana suphaa konkolaataa keessa barbaadanii deemsisuuf yaalanis bakkoota akka Dambidolloo fi Machaaraa gidduutti akkasumas Anfilloo fi Dambidolloo gidduutti humna qeerroo bilisummaa Oromoon gufateera. Kun kanaan osoo jiru labsiin lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa kun har'a guyyaa arfaffaaf aanaa dugdaa naannoo Adaamaa, Amboo, Waliisoo, Arsii fi Naqamtee jalatti jabaatee jiraachuun barameera. Garuu dukkeen biyya lafa arganii yoo dabar xaaliyaaniin qarqar galaan Sisiliirraa reef namoota ja'a argiti. Jaalachaa Duroobaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Reeffi godaantota doonii caccabdeen bade jedhamee amanamu dilbata kaleessaa qarqara galaana xaaliyaanii irraa argamuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Reeffi manca'e kun naannoo odola Siisilii kan fiixee kibba dhihaa lafa guddittii xaaliyaanii irraa fagaattee argamtutti argame. Reeffi kun gara odola xaaliyaanii kan biraa Laampeduusaa jedhamtuu fi gara kiiloomeetira 350 fagaattee argamutti geeffamaniiru. Reeffi kunneen bidiruu jalqabaa torbee kana bishaan Liibiyaa keessa lixe keessaa akka turan amanama jechuun miidiyaaleen xaaliyaanii qondaaltota wabeeffachuun beeksisaniiru. Roobii darbe eegdonni qarqara galaana xaaliyaanii namoota 7 hundi isaanii dhiirota lammiilee Sooriyaa bidiruu walakkaa lixe kibba dhihaa Laampeduusaa irraa fudhate. Namoonni lubbuun hafan kun adoolessa tokko Liibiyaa irraa ka'uu isaaniif daa'imman 3 dabalatee namoota
38 doonii sana keessa turan keessaa 21 haala qilleensa hamaa ta'een galaana keessatti akka kufan namoota baraartotatti himaniiru. Namoota maqaan isaanii hin ibsamne keessa tokko miidiyaa xaaliyaaniif akka himanitti dilbata waaree booda Liibiyaa magaalaa Sanbata irraa kaane jedheera jechuun Doochi Waleen gabaaseera.